kana eeganii fuula kiyyarraa waa dhabnaan miidhaa kiyyaan natti dhufanii kushiinaa keessatti iddoo nan hojjedhutti dhufanii na laalu. Gadi jedhanii na laalu guzee nan hojjedhu nyaata koo gadi lakkisu kostor jireenya kanan hojjedha. Na laalaan dadhaban girgiddaa harkaan rukutanii bakka na biraa bahu hookan immoo naan raksanii na biraa bahu. Ani humnaan natti deemu jedhee tanan eeggachaa jira. Humnaan natti deemu jedhee tanan sodaachaa jira malee guyyaa gaaf tokko garaa natti dhufan kanaan natti deemu jedhee too yaadee hin beeku. Isaan garuu osoo nan hin beekin osoo nan hin argin garan taane natti deemanii. Garan taane wannan hin yaa'anii wannan hin narraan ga'anii. Akka gaariitti himtatti manaati keessa jiraachaa jirtu dargaggeessa sadiitu mana san keessa jira akkasumas dubartii takkaatu jira nun jettee turte. Mee rakkoon isaan sirraan gahan jira hanga ammaa rakkoon fakkeenyaaf si gudeedanii jiranii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء حركفون قبجمتوتا هردفتوتا وبساتكنو أكم جرتو نجاه كيسني هندي كيسنو بجانجان وفجراتني سجتا كن يقويا هربا سجتا ولي فاياد نوجو سجتا كوني وانتي رتت يفتو أمتك كينيا كم بيا بكت أكسماس أمتك كينيا كن جريني إساجد جروف gara biyyoota arabaatti deemee rakkoon adda addaa isaan qunname irratti xiyyeeffata. Rakkoolee adda addaa uummata keenya kan biyyoota arabaa deemu keessattuu shamarran keenya kan kontiraataan gara biyyoota arabaa deemanii rakkoon adda addaa isaan qunname sagalee isaanii gurra uummataa biraan gahuu fi akkasumas waan dandeenyuun isaan gargaaruudhaan kan gartee sagantaa kana keessatti qabannee isinif dhiyaatu. Sagantaa waliif haa yaadnu jedhu kana qophii barbaachisu hunda xumurree isin eegaa jirra. Isinillee yaadaan waan dandeessaniin akka nu cinaa dhaabbattan abdii qabu. Rakkoo lammiilee keenya kan jireenya isaanii jijjiiruuf biyyaa bahanii rakkoon cimaan biyya ambaa keessatti mudate nutis hordofnee qorannee rakkoo isaanii gurra uummataa buusuudhaaf yeroo kamuu qophiidha. Egaa hordoftoota keenya sagantaa keenya waliif haa yaadnu jedhu kan guyyaa har'aa irratti obboleettii teenya tan rakkoo cimaa keessa jirtu takka qabannee isiniif dhiyaanna. Obboleettiin teenya tun akka jettutti dallaala seeraan alaatiin kan biyya Beirut yookiin biyya Lubnaan deemti. Biyya Lubnaan keessatti rakkoo hamaa rakkoo cimaa keessa akka jirtu nutti himtee jirti. Obboleettiin teenya tun akka jettutti dallaala seeraan alaatiin gara biyya Beirut dhuftee biyya Beirut keessatti akka carraa tahee manni isiin dhuftee dubartii takkaa fi dhiira afuriitu mana isiin keessa hojjettu keessa jiraatu. Dargaggeessi afran kuni yeroo hedduu natti iyyuu na gudeeduudhaaf na gaaduu na reebuu rakkoo cimaallee akka irra geessanii jiran dubbatti. Meegaa rakkoo obboleettiin teenya tun keessa jirtu afaanuma isiirraa kan waliin dhageenyu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Aloo tajitu akkamiin naguma keeti? Naguma nagra jiruu kaasuu dibate. Tole gaariidha. Akkamiin naguma fayyaa keeti? Naguma kiyyee fayyaa kooti nagbisaa galatumaan jiru. Rakkoo cimaa ati keessa jirtu natti himtee jirta. Amma uummanni Oromoo hundi si dhagahaa jira. Mee waan ati keessa jirtu jalqaba haala kamiin gara biyya Lubnaan yookiin biyya Beirut dhufte mee kanarraa nu jalqabi sanbooda rakkoo si qunnamee nutti bakka na barbaadaniituma kanan galu dhiira wajjiniin kana wajjiniin galu dhiira sadii isaanii dubartiin tokko hin jirtu na biraa kophaa kiyyaan isaan waliin galaa jira. Mee jalqaba akka gartee uummata keenyaaf ifa ta'u akkasumas shamarran keenyallee kan biyya
isaanii jiran akka irraa barataniif mee akkamitti biyyaa baate jalqaba akkamitti biyyaa baate achi booda rakkoo akkamitti si qunnamte? Alam biyyaa ba'e jedhaman dallala sun jedhanii itti hojjetan karaa akka dallala seen beekne biggaawwan kan beekne jechuudha bakka sun jedhanii irraa nuudaan dhufanii asitti dawwaladhee itti mannaan homaa sii gochuu hin danda'anii wanni sii godhu yoo isaan biiroo si keessan malee naan jettee irra deddeebi'ee mannaan sirmaa iyyuu jedhee malee homaa sii gochuu hin danda'anii biyyi naan jettee deebiin naa deebiste kana irraan dhufeen dallala seeraan alaatii kan seerri beekee miti jechuudha. Tole gaafa jalqaba dhuftu san tajitu gaafa jalqaba dhuftu san dallala seeraan alaatiin dhufuu kee ni beektaati wanti beektu jira? Akka seeraan ala hojjettuu ni beeknaa namoota wajjin baay'ee ergite jira jenneetu madunne warreen ishiin ergite hundi isaa madadee namicha osoo takkan warreen ishii irraa dhufe madadee tura akkachaa jira hundaarraa bilbilataa yoo bilbilatan bilbila namaan kaaftu yoo kaastes immoo deebitii kanatti godhattee wanti ishiin nu gargaarte tokko hin jiru. Tole gaariidha. Erga dallala seeraan alaatiin gara biyya Lubnaan yookiin biyya Beeruut dhufte rakkoon sirra gahe maali? Rakkoon amma keessa jirtu maali? Mee kana nutti himi. Rakkoon ani keessa jiru kana madadee ishiitti meeshaan ture yuuganitti irraa dhufee itti meeshaa naa dhagaa hubette ani kanan galu kophaa koosaa wajjin warra dhiiraa ribattii takkitti qabu ishiin mana kanaanti kan jirtu kan teessu kophaa katamaa galaa jirti. Ana kophaa kiyya isaa wajjin galaa ana isaan eegaa jiru qaama yoonaa. Humnaan itti deemu humnaan na qabu humnaan kophaa kiyyan silaa kophaa kiyyan galaa karraa kan cifanne balli qulfiirraa na jalaa baafatanii humnaan na qabatu jedhee kanan sodaachaa ture. Isaan garuu garaa na eegeen osoo hin taane gara biraatiin natti dhufanii bishaanii fi midhaan itti qoricha godhanii na laatanii. Dabalataan deebi'amma mana qulqulleessu gubbaarratti limmoo suuqanii. Limmoo iddoo lamatti suuqanii limmoo isaa suuqan kun tokko manyitaa kiyya keessa bakka nan rafu tiraasii gubbaarratti suuqanii innis lama isaatii qaraasii ol dhaabanii jira. Limmoon kun lamaanuu nan tuqne nan waraane deebisee dibata nan dibadhutti waan ta'e keessa na jalaa buusanii. Dibata sanis ergan guyyaa lammataatti argee natti iyyuu namudduu kanaafuu bakka akkattan waan tokko ilaalu tokkoon qabu. Waan tokko bakka akkattan gadi fageessitoo mudda isaaniitiif biyya isaaniitiif iyyuu ilaalu tokkoon qabu. Jarjaraan fayyadamaa jarjaraan akka fayyadamuuf wanti hundiyyuu naquun nama keessattis waan nyaata kana nyaadha keessa korseenii dibatan dibadhe sunis galeera. Tajitu mana keessa jirtu keessa kan jiraatu dhiira meeqa? Dhiira sadii galaa dhiira sadii abbaa isaanii wajjin nama afurii abbaan baay'ee dadhabaadha. Abbaan gizee isaan natti ka'anii itti dubbataa akka kan dhagaan abbaadhaan dhaga'anii fi bakka hin natti ka'u. Kana eeganii fuula kiyyarraa waa dhabnaan miidhaa kiyyaan natti dhufanii. Kushiinaa keessatti iddoo nan hojjedhutti dhufanii na laalu. Gadi jedhanii na laalu gizee nan hojjedhu nyaata koo gadi lakkisu qositoo jireenya kanan hojjedha. Na laalaan dhaban girgiddaa harkaan rukutanii bakka na biraa ba'u hookan immoo naan raksanii na biraa ba'u. Ani humnaan natti deemu jedhee kanan eeggachaa jira humnaan natti deemu jedhee kanan sodaachaa jira malee guyyaa gaaf tokko garaa natti dhufan kanaan natti deemu jedhee too yaadee hin beeku. Isaan garuu osoo nan hin beekin osoo nan hin argin garan taane natti deemanii. Garan taane wannan hin yaa'anii wannan narraan ga'anii. Tole tajitu mee akka gaariitti intatti manaatu keessa jiraachaa jirtu dargaggeessa sadiitu mana san keessa jira akkasumas dubartii takkaatu jira jettee mee rakkoon isaan sirraan gahan jira hanga ammaa rakkoon fakkeenyaaf si gudeedanii jirani akkasumas miidhaa qaamaa sirraan geessanii jirani mee maali rakkoon sirraan geessan rakkoon cimaan kun? Wanti narraan gahan tokko hin jiru garaasanii wanti tokko wanti isaan narraa gahan hin jiru. Ana achiin akkasitti waan isaan narraan gahan jedhee kan eegaa ture akkasitti waan isaan narraa gahan hin jiru. Limmoo dhaabanii maal godhan kanaan alatti wanti isaan narraan gahan hin jiru akkasitti naanna qabuudhaaf wanti yaalan tokko irra hin jiru. Tole gaariidha tajitu duuba mana san keessa yeroo gartee nyaata godhannu wantoota adda addaa
keessatti naa godhanii asiira yeroon dhugaatii keessatti waanaaf dabalanii jettee turte. Kunoo akkamiin maaltu jira? Bishaan banama bitame duraan giseen dura dhufu bishaan ishigee bishaan ishigee galaa amma garuu qadaan isaa banamee galuu qabee bishaan sana erga fayyadamee keessa kiyya baqqalan dhukkuu qabee nyaata sizeena nyaata duraawwan dhukkuu keessa kiyya fayyaa qulqulluudha wanti tokko natti hin dhaga'amu amma keessa kiyya na dhukkuma na keessa deemuun na waraanaa bakka armaama qulqulluudha kiyya kana keessa garu malee na waraana isaanis immoo gizee namatti dubbatan dhagee qoricha nyaachisaan jirra jedhanii gizee isaan dubbatan dhagee. Ergasii bultii kan guutedha minaan bishaan hin jenne ergan kana dhageetii minaan bishaan hin jenne erga sanii akkasitti hin jira. Qoricha nyaachisaa jira gaafa jedhanii jechuudha akkanatti hin jiru. Immoo ammas dabalataan deebi'ee hin ajjeesna yaaduutu hin ajjeesna jedhanii gizee isaan waliin mari'atan ijoollee sadan warri dhiiraa jajjabaa waliin mari'atan gurri kun dhagee. Tole gaariidha Xajjituu amma hanga ammaa rakkoon sirraan gahaan hin jiru garuu yeroo hedduu sugudee duudhaaf sigaaduu rakkoo adda addaa sirraan geessuudhaaf sireebuu kanuma miti hanga ammaa rakkoon sirra gahee hin jiru. Waa'ee waan gudeeduu waan bira wanti isaan narraan gahaan hin jiru garaa osoo nan hin argin namiidhaan kanaan alatti wanti tokko waan narraan gahaan hin jiru. Okay, miidhaa narraan gahuu malanii miidhaa narraan gahuu noolanii waan jedhuuf hedduu sodaattee jirtaa jechuudha jireenya kee sodaatee jireenya. Baay'ee tokko sodaatee jira maaliif hin ajjeesna gisee jedhan barreeffatanii galanii gisee dhaggeeffadhee kanaan dhagee waan ta'eef baay'ee tokko sodaatee jira bakka lubbuu kiyyaa. Okay, gaariidha yeroo nuti qabnus gabaabachaa dhufaa jira. Yeroo dheeraa qabnu yeroo keenyallee dhumaa jira. Mee Xajjituu ati amma uummanni Oromoo maal akka si gargaaru barbaada? Uummanni Oromoo waan taasisuu danda'amu seenaa bira dhaabbatanii lubbuu kiyyaaf guyyaa kiyyaa akka isaan na baraarame isaan gaafadhaa sumaan yookaan caala kan na dhukkuu kaa caala keessa waan qabaniin na bira dhaabbatanii wanumaaf tokko sumii cabduu wanna tokko farkaan qabu kini dhumarree wanna ittiin bitadhu akka isaan naaf taatan barbaadaa sumaan itti naaf dhaaban. Okay, gaariidha Xajjituu rakkoo kee wanta ati keessa jirtu hubadheen jira. Mee namni ani beeku tokko biyya Lubnaan keessa nama jirutu jira. Nama sanii waliin wal quunnamsiisee mana sanirraa si baafnee mana sanirraa baatee kontiraataa ala deemtee yoo ijoollee san bira deemtee yoo hojjette akkamitti tolaatu? Eessaa hojjette ijoollee? Ijoolleen biyyuma san keessa Lubnaan keessa jiraatu. Ijoollee saniin ijoollee shamarraniiti itti bilbilee nama wal quunnamsiisaa akka si gargaaranii mana san irraa si baasanii iddoo biraa deemtee akka hojjettu akka si godhanii si gargaaru. Akkamitti tolaatu? Natti tuba sirriitti natti tuba sina baasanii lubbuu kiyyaaf fayyaa kiyyaan bahe. Tole ittiin bilbila. Natti tula Tole naaf ittiin bilbila. Isaanis biyya Lubnaan keessa jiraatanii akkuma kee obboleettii isii irra rakkoon gahee obboleettii isii baasuuf mana talabaatii baatee akkasii dubbatutti mee isuma nama dhageesse. Haloo. Haloo dhagaan jiraan. Ture akkasumatti ture Xajjituu. Kiyyaa akkam nagumaa? Nagaa jira galata Rabbii akkamta naguma qabda? Naguma galata Waaqayyoo. Tole kiyya obboleettiin keenya takka biyya Lubnaan keessa jiraatti. Biyya Lubnaan keessatti rakkoon cimaan irra gahee jira. Akka isiin nutti himtutti mana isiin keessa hojjettu dargaggeessa sadii fi dubartii takkaatu jira. Dargaggeessi kun yeroo hedduu ishii gudeejuuf gaadaa jiru. Yeroo hedduu midhaan isin nyaattu, nyaata isin nyaattu, dhugaatii isin dhugdu keessatti dawaa waan adda addaa itti godhanii akka isii gartee of wallaalchisanii gudeeduu barbaadanitti nutti himaa jirti. Mee obboleettiin keenya tun egaa rakkoo cimaa keessa jirti.
isin tuuka lammii keenya saba keenya kanaafuu lammii keenya kana rakkoo keessatti dhiisuu qabnu waliin taanee isin kana rakkoo kana keessaa haa baafnu isin jechuu barbaada kiyya atillee biyya Beirut keessa jirta obboleettii keenya kana gama kiyyaananii wanta isin mana gartee amma keessatti rakkachaa jirtu mana kontiraata kana keessa waan isin ittiin baatee ittiin isin bira dhufuu dandeessu birri waan barbaachisu qarshii maallaqa anaati isinitti erga isin garuu mana keessanitti of bira fuutanii wanta barbaachisu gootanii fi akka dalagaa haaluma isin gartee hojjechaa jirtanitti dalagaa bakka biraa akka ergitanii barbaada akka mikiyyaa wanta kana naaf gochuu dandeessa. Galatoon yookisaako Galatarraa rakkoon qabu uummata keenya lammii keenya waan taatee rakkoon qabu wanta gargaaranis gargaaruu danda'a. Naannoo kamidha kan isin jirtu naannoo isheen jirtu naannoo kamidha maqaan isaa maal jedhamadha? Tole isiillee gamas maraba jirti. Tajjitu ati iddoo kamii kan jirtu amma? Kiyya toora akkasuma nuuf turte kiyya. Tajjitu eessa kan jirtu amma ati? Bijjawal jedhama biyyi natti iddoon ani jiru jechuudha ta'e. Maqaan maal jedhama iddoo ati jirtu sana? Bijjawal. Dijjabal iddoo jedhamu beektaa kiyya? Bijjawal jedhamu bakka Bijjawal jedhanii waamamu kana kan waantiraa safari sun maal jedhaman? Jabala bakka keenya famsiya sun akka fudhatamu lafa baadiyyaa. Mana mee yeroo tokko kiyya bakka isin jirtuu fi naannoo isii asirratti dubbachuun gaariin ta'u viidiyoo kana qilleensarra jirra waan ta'eef asirratti gaariin ta'u gama keessaatiin bilbila walii isiniif kanneen gama keessaatiin isa kana waliin xumurra. Mee kiyya biyya Lubnaan keessa turtee jirta mee atis amma mana xalabaatiin kan jirtu baateetii ala hojjechaa jirta mee kiyya ati gama keetiin rakkoon sirra ga'ee jira? Gama kiyyaan illee rakkoon narra hin geenye waaqayyo haa galatu garuu obboleettii kiyyarra rakkoon ga'eera obsaamu. Rakkoo akkamtu obboleettii keetirra ga'e? Rakkoon isaa yaa'u akkasumas miidiyaarratti illee bahee dubbachuu kan ta'e garuu waan baay'ee mana sadii afur kan kiyyattiidha isaanii waan baay'ee barbaachisa. Gurguraa turan akka daa'imaa raasuu mirga ishee waan tokko waan baay'ee kana jedhee sitti himuu hin danda'u. Garuu dhumarrayyuu immoo mana hidhaarratti darbatanii waggaa lama fudhanii isaan booda gara biyyaatti ergan jechaadhaaf duwwaa ishee mana hidhaa waggaa lama tursan biyya kana. Innaa kanatti kanan bahee obsaamu rakkoo hedduu jira biyya kanarraa. Tole biyya Beirut keessa ijoolleen shamarranii hedduun yeroo hedduu gama keessaatiin naa barreessu obsa rakkoo cimaa keessa jirra rakkoo hamaa keessa jirra biyya Beirut obboleeyyan keenya kan biyya jiran akka gara kana hin dhufne itti nuuf dhaamii jedhan yeroo hedduu gama keessaa ijoolleen shamarranii naaf barreessu hunduma keenya warra gartee biyya san keessa rakkisaa jiru akka gartee waan dandeenyu gargaarru akkasumas warra gartee biyya jirullee gara biyya sanitti akka hin deemne kana gochuu irratti hundi keenya waliin waan kana irratti hojjechuu qabna yaadachuu qaba. Kiyya akkuma isin jedhe tajjituu sitti himeen jira rakkoo isii mana isii keessa jirtu dargaggeessi sadii gudeeduudhaaf yeroo hedduu of wallaalchisanii itti taphachuuf waa hedduu wanti yaaliin isii irratti hin godhamne hin jiru. Kanaafuu gaamkiyoo kana waliin taane rakkoo isin keessa jirtu kana keessaa baraaruu qabnaa isin jedha. Atillee gama keetiin waan dandeessuun nu gargaarii nu cinaa dhaabbadhu isin jedha. Ani akkuma roofu dubbadhetti wanta gartee mana amma keessa jiru keessa rakkachaa jirtu kana keessa wanti isin gartee ittiin baatee ittiin isin bira geessu waan hunda naatu guuta kana waadaan isiniif gala. Atillee wanta jetteen akka nu cinaa dhaabbachuu abdiin qaba. Gama keessaatiin waliin isin qunnamsiisa waliin dubbadhaa haala sanitti akka gargaartu isin jedha kiyya. Ommaa rakkoon jiru ibsaa galatuun galatuuni. Namni keetiin amma rakkoon jiru hin gargaarra wanta nu danda'an
Tole tiiji baay'ee galatoomii mee tiiji mijiyoon kun egaa mana sanii bahuu irratti rakkoon jiru jira haala kamitti bahuu dandeessi isiidhaaf baatee kontiraata uummata san jalaa baddee ala hojjechuun isiif mijjata salphaadha akkami wanti maal jette ibsaa kun nagaamu fakkeenyaaf amma mijiyoo kana mana galtee keessatti rakkachaa jirtu kana keessaa baafnee iddootti jirtu kana fiduun salphaadha akkami wanti kun nutti ulfaatu wanti ulfaatu immoo maaliif dhaba malee ibsaan dhabamu ulfaata manni jirtu fagaatee daajjaban akkasii jedhutti baay'ee caafii nama isaa bahee akkasumas ta'ee taaksiin akkasuma ulfaata ishii jedhamillee hin deemu kanaaf kamera hin qabu qinta da sabira kamera hin qabu hin qabu kanaaf o gargaare malee yaa of eeggannoodhaan yaa waaqayyo ishee gargaare jedhee namni yaadan karaa mataa gaariidha tiiji baay'ee galatoomii anillee egaa wantaan isitti himuu qabu tokkotu jira nu dhagaa jirta tajjitu okay tajjitu wanti isin jechuu barbaadu ani amma kuno isiillee akka jettu namni kun egaa nama biyya ati keessa jirtu keessa jiraachaa jiru isiillee egaa sin gargaaraa jetteeti jirti anillee wanta gartee hanga gartee isaan bira deemutti wanta danda'uun sin gargaara amma wanti sitti himuu qabu tajjitu yeroo gartee mana amma keessatti rakkachaa jirtu si baafneeti bakka tiijiin jirtu kana si geessuu barbaanna ati wanti godhuu qabdu yeroo akkamii si mijjata mana sanii bahuudhaaf yeroo akkamiiti uummanni manaan jirre manaa deemu guyyaa isaan manaan deemanii boru mana ooluu hojjaa duraa jaalamaan kana bakka mana sanii bahuun siif mijjataa siif salphaadha rakkoo sirra gahuu hin danda'u guyyaa isaan manaan oola waan ta'eef waan tokko namni na arguu hin jiru wanti waan naquun namti tokko hin jiru boruu fi isaan ta'een malee tole baay'ee gaariidha wanti godhuu qabdu yeroo gartee isaan manaa bahan sirriitti if eegi uummanni akka mana jiru sirriitti adda baafadhu kaameeraallee sirriitti ofirraa eegi yeroo gartee manaa baatu isaan hunda ofirraa laali wanta qabdu hunda if eeggannoodhaan wanta kee hunda fudhu kaameeraa eeguu qabda san booda suutatti gartee erga isaan manaa bahanii wanti hundi gartee rakkoon tokko hin jiru erga jettee mirkaneeffatteen booda achii deemi kaameeraan ala jiru akka isin argine achii xiqqishoo fagaatteeti deemtee taaksii qabatta erga taaksii qabatteen booda gaa isaan irratti anis sittiin bilbila anis gama bilbilaatiin siin quba qabaadha achi booda tiijii kan amma itti bilbilaa jirru kun sitti dhufti achiin gaa rakkoo kana keessaa si baasuu dandeenya jedheetii yaade. Ani baay'ee baadiyyaan jiran bakka ani baadiyyaan jira katamaa gidduuti kanan jiru beekte. Okay, naannoo ati jirtu san iddoon ati jirtu san taaskiin wanti akka taaskii hin jiru. Hin jiru. Okay, achirraa deemuun xiqqishoo deemtee gara sanii gara taaksiin jirutti bahuu hin dandeessu. Lukaan immoo baanaan na argu namni na arga waan ta'eef lukaan bahuu danda'u. Ergitanya ishii yoo taaksii qabattee dhuftee ati na fuute yoo ta'e malee hin danda'amu akkasitti. Okay, kana gaamee gama keessaatiin asirratti gaa qilleensa irratti wanta hunda haasa'uun gaa hin mijjatu wanta tokko tokko gaa dhoksuu qabna beektee yoo gartee booda rakkoon akka sirra hin geenyee fi wanta biraatiif miti gama keessaatiin tiijiidhaan niin dubbadha ijoolleen birootis kan biyya Lubnaan keessa jiraatan ni jiru isaanittis nan dubbadha haala danda'ame hundaan si cinaa jirra si gargaarra atis lammii teenya sanyii ta'e dhiiga keenya rakkoo kana keessatti sitti ilaaluu qabnu wanta dandeenyu hundaan si gargaaruu qabna sin jedha mee gama tiijii mee sittiin deebi'a tiijii kunoo akkuma argaa jirtu obboleettiin teenya kun rakkoo cimaa keessa jirti rakkoo isin keessa jirtullee sitti himeen ture mee shamarran keenya
obboloota keenya kan shamarranii kan biyya keenya gara biyya Beirut yookiin biyya Lubnaanitti dhufuu barbaadaniif dhaamsa maalii dabarsita? Dhaamsa nan dabarsu obsaa daldalaadhaan. Tiijuu turi mi'aati. Itti fufi tiijii itti fufi. Akkan jedhe dhagaamaa jira. Dhagaamaa jira itti fufi. Seeraan alaa kan dhufne karaa daandii mootummaadhaan akka dhufan waan hundayyuu asirratti baay'ee isaadha karaa daldalaa isaan warra hin qabu jedhanii achi gagaffa'anii birriirraa nyaatanii ergu yeroo as ga'an immoo makaraa keessa seenu ijoolleen yeroo ijoollee baay'ee waan isaan irratti kufaa jiru daandii irratti kufaa jiru sammuu isaanii gallak isaan jiran illee jiru asumatti ijoollee baay'ee nan argaa ijoollee baay'ee gargaaraa jirra na karaa daandii seeraan alaa daldalaa seeraan alaa akka uffatan Itti fufi odeessan miti yeroo as ga'an. Okay, gaariidha kiyya baay'ee galatoomii dhaamsa bareedaa ergaa qabus nuuf dabarsitee jirta. Gama tajjituutiin deebi'aa tajjituu haala irratti waliin gargaarullee gama keessaatiin kan waliin dubbannu ta'a. Ulfaadhu yaada nuuf laatteef baay'ee galatoomii tajjituu cinaallee dhaabbachuu keetiif baay'ee si galatoomfadha Tiijii. Tole gama keessaatiin si bilbilaa nagaan nuuf turi. Tajjituu kiyyaa waliin dubbannee jirra. Mucaan kuni Tiijii kiyyaa jedhamti. Isiillee akka si gargaartu akka si cinaa dhaabbattu wal mari'anneeti jirra. Kana hunda nan gargaaraa jetteeti jirti. Obboleeyyan keenya kan shamarraniitiif dhaamsi ati dabarsitu maali mee dhumarratti? Ani wanni isaanii jechuu barbaadu seeraan alaa akkan deemne. Jinnillee nama argineera neetuma akka paaspoortii keenya kennanne. Dallaalaa seeraan beekne. Dhufnee asitti rakkachuurraa biyya keenya irratti rakkannee jiraachuun wayyan jedhaan asuma. As ga'an immoo waan isaan quunnamuuf kan addaan baasanii beekan irratti dawwalatan namni isaanii kaasu hin jiru. Dabalataan immoo isaan amma keessa jiranis amma asii hojjechaa jiranis of eeggannoo guddaa akka isaan godhan. Wanna tokko muddamnee akka xiyyaafannee hin hojjennu muddamnee hojjenna jenne waan tokkorraa kan bu'u. Keessattuu manneen dhiira jiran manneen dargaggeewwan jiran akka isaan sirriitti of eeggannoo godhan maal aanan manarra beekuun akka isaan irra ga'u isaan hin barbaanne sidan ittiin kan kifilii isaanittis gizee galanii rafan aanan manyita kiyyarra ka'an immoo uffata isaanii san sirriitti urgufanii ofirraa siqsanii akka isaan urgufanii ilaalan immoo wantoota itti fayyadaman kan hunda isaa sirriitti akka isaan ilaalanii qalbiidhaan uffatarree miiccatanii gizee alattafan. Ani carqii shanan dhabe ala. Biyyuma kana keessaan bitadhee uffata shan guyyaa lama uffadhee tana miiccee isaan booda nan dhabe. Bakka bu'een dhabe. Uffata isaanii gizee miiccatanii alattafatan malkii isaa tokko lama laallatanii lakkaawwatanii fudhatanii yaa kaawwatan. Uffata isaanii keessaa tokko dhaban taanan carqii san deebisanii yoo waan argan ta'e akka isaan gargaranii ilaalle akka isaan akkaan hin tuqne akka ittiin dhiyaanne yaa baddoodinaa kun barbaadin isaaniin jechuun barbaadan of eeggannoo cimaa akka isaan godhatan isaaniin jedha warreen as jiraniin jechuudha. Tajjituu baay'ee galatoomii nutis si cinaa jirra waan dandeenyuuf si gargaarra wanta tokko hin yaadinii dhaamsa bareedaas nuuf dabarsiteeti jirta. Dhaamsi ati shamarran keenyaaf dabarsitees dhaamsa ergaa guddaa qabu wanta dandeenyu hundaan si cinaa jirra wanta tokko hin yaadinii yaada nuuf laatteef galatoomii si jedha Tajjituu. Galatooma fayyaanaa ta'a baay'ee kanaa galatooma naa jiraata. Tole gaariidha hanga gartee nutis mana sanii si baafnee bakka biraa deemtee gartee hojjechuu dandeessutti if eegii akkuma jette gaa uummanni wanta hin taane sitti godhanii akka of si wallaalchifne waan dhuuduu waan nyaattu
kana hundarratti gaa wanta isaan alaasii fidan akka hin nyaanne wanta dhugamus ta'ee hundarraa sirriitti feeginsin jedha kan kanarraa hafee rabbiin si haa eegu inshaallah nuti si cinaa jirraa jabaadhu bareetii koo abshir. Sinagana buli fayyana ta'e waan egaa waaqayyotti na eegu. Shi nagaan ture hojjetu abshir uumaa yaade. Hordoftoota obsaatu kunoo akkuma obboleettii teenya tajjiturraa dhagahaa turtanitti wanti biyya Arabaa keessatti shamarran keenyarra gahaa jira waan hedduu nama gaddisiisaati. Kunoo akkuma obboleettii keenyarraa dhagahaa turtanitti mana isiin keessa hojjetaa jirtu dargaggeessi 3 yeroo hedduu qoricha adda addaa nyaata keessatti wanta isiin dhuundu keessatti godhanii fi ishii of wallaalchisanii akka booda isitti taphachuu isitti gudeeduu wanta akkasii akka yaadaa jiran gaanutti himteeti jirti. Kanaafuu isinilleen warroonni biyya Arabaa keessa jirtan sirriitti akka fayyadaman wantoota akkanarraa akka sirriitti fayyadaman asumaaniin isinii dabarsa. Wanti waan kana haala kanaan isiniif dhiyeesseef shamarran keenya kan biyya jiran kan hawwii biyya Arabaa deemanii hojjechuu qaban akka biyyuma isaanii taa'anii biyyuma isaanii keessatti hojjetaniif. Biyya Arabaa keessa yeroo hedduu shamarran keenya rakkoo adda addaatu qunnamu. Anis yeroo hedduu bifa viidiyootiin bifa suur-sagaleedhaan waan hedduu gara YouTube channel kiyyaa kanaan isiniif dabarsan ture. Wanti waan kana godhuuf wanta guddaa wanti irraa argannu jiraate osoo hin taane shamarran keenya osoo rakkoo kana keessa galanii booda miidhaan biraa qaama isaaniirraa fi lubbuu isaaniirraa osoo miidhaan hin geenye akka shamarran keenya osuma rakkoo kanatti hin seenne akka irraa if qusatan. Biyyi Arabaa akka nuti yaadnu miti. Waan biyya Arabaatii argattan biyyuma keenya keessatti hojjettanii argachuu ni dandeessan. Kanaafuu biyya Arabaa dhufnee hojjennee fooqii ijaarree makiinaa binnee wanta akkasii yaaduu dhiifnee osoo biyyuma keenya keessatti jabaannee hojjennee waan biyya Arabaa keessa argannu caalaa biyyuma keenya keessa argachuu dandeenya. Kanaafuu biyya keenya dhiifnee deemnee biyya namaatti Arabni akka barbaadanitti shamarran keenya gudeeduu, shamarran keenya tumuu, shamarran keenya fooqirraa darbuu wantoonni akkanaa kun hanga yoomiitti tufu. Hanga yoomiti. Kanaafuu shamarran keenya biyyuma keenya keessa teessanii akka biyyuma keenya keessatti hojjettan biyya Arabaa deemurraa akka of qusattan kanaan irra deddeebi'ee isinitti hima. Kan nama eegu rabbumaa rabbiin isin haa eegu. Warri biyya jirtan ammoo biyyuma keessan keessa taa'a biyyuma keessan keessatti hojjedhaa waan jedhuun isiniif dhaamuu barbaada. Haawwanillee maatiillee ijoollee teessan akkanumaan biyya Arabaatti erguurraa of qusadhaan isin jechuu barbaada. Lammiileen keenya kan biyya Arabaa keessa jirtan kan biyya Arabaa keessatti rakkoon hamaan isin qunnamaa jiru rakkoo keessan akka gurra ummataa isiniif buufnu akkasumas waan dandeenyuun akka isin gargaaruuf bilbila asirratti iskiriin irratti argitan kan waatsaappii obsaatu kunoo kanaan nu qunnamuu dandeessu. Nutis wanta dandeenyuun akkasumas rakkoo isin keessa jirtan yoo gartee bifa sagaleedhaan akkasumas bilbiltanii nutti himtan nuti sagalee keessan wanti isiniif godhuu dandeenyu sagalee keessan gurra uummata keenyaatti isiniif buusuu dandeenya jechuudha. Akkasumas YouTube channel keenya obsaatu kunoo irratti nu hordofuu hin dagatinaa. Odeeffannoo adda addaa sagantaa afaan Oromootiin akkasumas waa'ee smartphone yookiin bilbiloota ammayyaa wal qabatu waa hedduu gara YouTube channel keenya obsaatu kunoo irraa argachuu dandeessanii mallattoo subscribe jettu diimtuu qastii kana tuquudhaan subscribe godhaa akkasumas mallattoo bilbilaa fakkaattu kana tuquudhaan wanti nuti asirratti dabarsinu akkuma nuti asirratti dabarsineen isin bira gahuu danda'an. Waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa. Sagantaalee
وبساتكنا برولين هنقول تديمونو نجان نفترا السلام عليكم ورحمة